Bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo diinagdee fi hawaasummaa jiraattota magaalichaa furuuf hojiilee namoomaa saffisaa fi qulqullinaan hojjechuun lammiilee haala rakkisoo keessa jiraataniif dabarsee kennuu cimsee itti fufeera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ayyaana Faasigaa sababeeffachuun kutaa magaalaa Addis Katamaa fi Araadatti argamuun manneen jireenyaa haaraa ijaaramanii fi haaromfaman harka qalleeyyii fi namoota sababa misooman kaafamaniif dabarsanii kennaniiru. Karoorri keenya Finfinnee miidhagsuu fi bareechuun jiruu jiraattota ishees fooyyessuudha kan jedhan Kantiibaa Adaanach magaalichatti guyyaa har'aa kana manneen haaraa ijaaramanii fi haaromfaman 907 jiraattotaaf dabarfamanii kennamuu himaniiru. ወደ 907 ቤቶችን እያስተላለፍን ነው ዛሬ የእናንተ ግን ይለያል። guyyaa har'aa kana manneen 907 haaraa ijaarree fi haaromsine dabarsinee kenninee jirra. Kan keessan garuu adda. Finfinnee keessatti manneen dulloomaa gaafa diigaa turre callisnee miti. Mana ilma namaatiif madaalu isa akka kanaa jiraattota keenyaaf ijaarree kennuudhaaf ture. Nuti karoora biraa hin qabnu. Karoorri keenya Finfinnee miidhagsuu, jiruu jiraattota isheesii fooyyessuudha. Kaayyoo hojii kana dursus tokkoyyuu hin qabnu. Waan dubbannu hundaa qabatamaadhaan ni dhugoomsina. Wanti hojjennu jiruu jiraattota magaalaa keenyaa waan fooyyessuu fi hammayyoomsuudha. Baatiiwwan 9 darban magaalichatti manneen haaraa ijaaramanii fi haaromfaman 6,700 ol dabarsanii kennuu kan eeran Kantiibaa Adaanech yeroo itti aanuttis hojiilee wal fakkaatu akka kanaa kan hojjetan ta'uu dubbataniiru. ከ6700 ቤቶች በላይ መድረስ ችለናል በ9 ወር ውስጥ በረከና ራዊ ሆጂ ባቲ ሰገሊ ኬሰቲ መኔን 6,700 ol ijaarree dabarsuu dandeenyeerra. Hojiin kun hanga bara bajataa xumuramuutti itti fufa. Karoora keenya ol ni hojjenna. Hojiilee kanneen akka hojjennuu fi abbootiin qabeenyaa nu deeggartan galatoomaas nan jedha. Kan irrate rabbittis ni faaguutu. Hojii gaarummaa qabu akka kanaa kana yeroo tokko hojjennee yeroo biraa kan dhiifnu miti. Yeroo itti aanuttis itti fufnee ni hojjenna. Magaalichatti hojiileen hojjetamaa jiran badhaadhina Itoophiyaaf galtee guddaa ta'us Kantiibaa Adaanech wayita manneen ijaaraman kanneen dabarsan haasaa taasisaniin himaniiru. ጽዳት ከቤት ነው የሚጀምረው። አካባቢያችንን ስናጸዳ qulqullinni manarraa eegala. Naannoo keenya gaafa qulqulleessine keessoon keenyas ni qulqullaa'a. Waliigallees biyya keenya ni ijaarra. Hin shakkinaa badhaadhinni Itoophiyaas ni dhugooma. Isa kanaaf immoo hojiileen hojjechaa jirru kun agarsiistuu isa tokkodha. Jiraattonni magaalichaa carraa kanaan fayyadamoo ta'anis armaan dura mana dulloomaa keessatti rakkoo hamaa argaa turreerraa jedhan. Amma carraa argatanitti gammadoo ta'uu kan himan jiraattonni kunneen bulchiinsa magaalichaa rakkoo kana isaaniif furees galateeffataniiru. አልጠበቁም ነበር እንደዚህ በጣም ደስ ብሎኛል። Ani akka kanatti hin eegnen ture amma hedduun gammade manniin dura keessa jiraachaa ture gamoo dulloomtuu tokko ujummoo balfa dhangala'aa baasutu jala jira innis foolii qaba keessa jiraachuuf miti achiin darbuuf fooliin isaanii rakkisa. Kantiibaa Adaanachii fi ministeera muummee Dr. Abiyyiin hedduun galateeffadha. እኔ በዚህ አካባቢ 42 ዓመት ኑሬያለሁ. Ani naannoo kana waggaa 42f jiraadheera. Mana gamoo mukaa irraa ijaaramtee fi dulloomtuu tokko keessan jiraachaa ture. Yeroo roobni roobee ni dhimmisti. Kun immoo mooraa namaattis darbuun ollaa waliin walitti nu buusaa ture. Ani maatii 9 jiraachisaa jira. Mana rakkoof na saaxilaa turte sana keessaa bahee asitti galuu koof gammadeera. Qaama waan kana hunda nuuf mijeesseen galatoomaa jechuuniin ala maaliin jedha. መጸዳጃ ቤት አልነበረንም ማለት በጋራ እንጂ manni duraan keessa jiraachaa turre kan akka kanaa miti. Manni fincaanii akkasumas manni nyaatatti bilcheessinu kan waliinii ture. Achi keessaa baanee bilisummaadhaan jiraachuudhaaf manni kun baay'ee gaariidha. Waan hundi kophaatti jira. Jala bultii ayyaanaatti immoo abbaa manaa ta'uun hedduu nama gammachiisa.